Hayyee har'ame namoonni hedduun gaafii natti dhiyeessaa turtanii waa'ee biizinesaa dhiyoo kana isiniif maxxansee tokko irratti jechuudha. Biizinesichi illee maqaan isaa Europe Mall ka jedhu kana European Mallii kanarratti akkamitti invest goonaa irratti invest godhuu barbaadee akkamitti mallaqa irratti galchaa kan jedhuuf akkaawuntii haaraa tokko amma banee dhufee jira jechuudha. Yeroo akkaawuntii bantanitti European Malliin kun doolaara 70 firii isinii kenna. Isii irratti dabaluudhaan hojjettan jechuudha. Kallattumaan amma maal goona erga galmoofne xumurree booda iddoo maayin jedhu kana tuqnee riichaarji kan jedhu tuqna. Riichaarji kan jedhu erga tuqnee booda adreesii kooppii kan isinii kenna. Kooppii gootanii doolaara hangam galchuu barbaaddan jedha. Fakkeenya doolaara 8 yoo ta'e 9 ergitanii 68 yoo ta'e 69 ergitanii mi'a nama 68 kan invest godhee isinitti agarsiisu kallattiin gara baayinaansii waliin adeemnu. Gara baayinaansii kiyyaa dhufee jira jechuudha. Amma maal barbaada? Portfolio irran seena doolaara bakka qabu bira dhaqa jechuudha. Doolaarri refresh godheet doolaara 73 qaba kun asfi USDT teezarii jechuudha. TRC20 dha neetworkiin nama ergooni withdraw kan jedhu kana tuqa. Haala salphaadhaan jechuudha. As bira dhufee adreesii achi copy godhe san paste godha. Sana booda maal jedhaani TRC20 kan jedhu kana filadha jechuudha iddoo kana tuquudhaan. Eega adreesii asitti paste godhe booda isin filadha. Sana booda kallattumaan maal godha gara gadii kana hin dhufa. USDT meeqa galchuu eddaanaan jedha 68 filadhe waan ta'eef 69 jedheetiin guuta. Maaliif jennaani as biratti fii takka hin murataa 68tu ergame jechuudha. Amma withdraw jedhaan kallattumaan. Sana booda egaa withdraw jedheni booda confirm kan jedhu kan dhumarra jiru kana hin tuqa. Ishaaraadhaan fayyadamu waan ta'eef KYC kiyya ishaaraa itti galcha. Sana booda kaffaltii raawwadhee jira jechuudha kunoo. Ishaaraa kan koo galchee jira. Doolaara 69 gama sanitti ergee jira. 68 achi ni qaqqaba jechuudha. Sana booda maal goona bu'aa isaa ilaalla jechuudha. Gama san deebine kan waliin ilaallu ta'a na hordofaa. Egaa asirratti akkuma argaa jirru doolaara 68 guutti dabalu doolaara 138 ta'ee jira jechuudha. Amma akkamitti daleena kan jedhu waliin haa ilaallu gabaabsinee jechuudha. Kallattumaan iddoo kam dhaqa jechuudha. Amma laala home kan jedhu irra dhaqa. Home kan jedhu irra gu'aan dhaqu VIP tuun naa banamee jira jechuudha. Doolaara 68 isii xiyyuma tana tuqa. San booda oomishoottan as keessa jiran keessaa oomisha feete gurgurii naan jedhe isa kanaa gurgurume. As biratti maal jedha doolaara 13 amma ni argattanaan jedha submit kan jedhu tuqee jira. Sana booda bind your account kan jedhu bira dhaqna. Maaliif mee home kan jedhu home irraa dhaqnu jalqaba. Home bira guu dhaqnu waliigala doolaara 138 qaba jechuudhaani. Iddoo maayin jedhu guu dhaqu immoo doolaara 151 saantiima 60 qaba. Doolaara 13 irraa baasuu danda'a jechuudha. Isa irraa baasuudhaaf jalqaba maal godhuu qaba? Withdrawal kana guutuu qaba jechuudha. Withdrawal method kan jedhu kana tuquudhaan filannoo godha jechuudha. Ergas booda mootu maal godha? Add method kan jedhu kana tuqa. Filadhoodha. Isa kana biran dhufa TRC20 dha. Network TRC20 kan ta'e adreesii fide asitti paste godhinaan jedha. Mee adreesii fide paste itti godha. Eessaa fida? Binance koo biran dhaqa. Adreesii deposit jedhu tuqa jechuudha. Deposit kan jedhu tuqa. Sana booda Tron filadha jechuudha TRC20 kana. Erga isa filadhee booda maal godha adreessa kana gadi dhufee copy jedhaan as biratti. Copy tan jettu tuqee copy godhadhee jira. Eessa dhaqa as bira dhufa jechuudha deebi'ee. Achi dhaqee website irratti paste godha adreesii kiyya. As biratti password itti galcha jechuudha. Password transaction ayyee passwordichas itti galchee jira submit jedhaani. Don't bind maal jedha? Don't bind repeatedly. Irra deebitee galchuu hin dandeessu akkaawuntii biraa jijjiirinaan jedhe adreesii biraa fide jechuudha. Kan biraatti wal qabsiise waan ta'eef adreesii Binance hin ta'in adreesii biraa fidee dhufa amma na eega.
Adreesii kana Trust Wallet irraa fudhataa jira. USDT BNB osoo hin ta'in USDT TRC20 dha jechuudha. Adreesiin an fudhadhe kun jalqaba kanarratti ilaala. Adreesii kana fudhadhee jira. Mee amma dhaqeetiin wal qabsiisa jechuudha. Iddoo kana dhufe adreesii dura inni fudhachuu dide jalaa haqa. Adreesii isa haaraa amma fide immoo paste asirratti godhee submit jedhaan. Maal jedhaa the withdrawal password you enter is sirrii miti naan jedhe na fakkaate. Success jedhee fudhatee jira jechuudha kunu. Success jedhee fudhatee kallattiin eessa na galche jechuudha. Gara keessatti iddoo kanaatti na fidee jira. Amma mee duuba irraa deebi'ee iddoo maayin jedhu kana dhufe kallattiidhaan maal godha withdrawal kan jedhu kana eega xumuree booda iddoo kana dhufa jechuudha. Yookiin immoo home ka jedhu. Home ka jedhu akkuma dhufe maal godha withdraw kan jedhu tuqa. Withdraw kan jedhe akka tuqee maal godha $13 tuqaa 6 ka jedhu kana baasii godhaa jechuudha. $13 tuqaa 6 paaswoordii itti galchinaan jedhee paaswoordii itti galchee jira. Deebi'iitii filadhu naan jedhee kan ittiin baaftu hin tuqa. Isii tana tuqee jira. Filadhee jira jechuudha. Submit kan jedhu tuqa. Yeroo kanatti application for withdrawal is successfully jedhee jira. Duuba irraa deebi'ee haa ilaalume. Yeroo duuba deebi'ee ilaalu 151 saantima 60 kan jedhu kun hir'achuu qaba. Refresh godhee jira. Maaliif yeroo an baasee ajajutti inni sun asirraa hir'achuun dirqama waan ta'eef. Bifa baay'ee ajaa'ibaa ta'een hir'atee jira. Total review'n kiyya $13.6, baalaansiin kiyya $138 tti deebi'ee jira. Total earningin har'a $13.6 jedha. Gara gadii kanallee eeguu dhufne. Manziliin $13.6 har'a eegalee amma eegalee waan ta'eef jechuudha. Complete tokko miijinii tokko dalaydee jirtaa naan jedha kun. Sirnaan miijinii tokko dalaydee jirtaa naan jedha. Hedduu namatti tola. Hedduu dansaadha. Dalagaa irraa argadhaa isiniin jechuun fedhaanillee horaa bulaa deebana. Viidiyoon har'aaf qabadhee kanuma fakkaata. San booda gara waaletii kiyyaa kana dhufee meeqa akka inni galii naa ta'e immoo kan booda waliin ilaallu ta'a jechuudha. Iddoo kanatti $13 dhufuu isaa kunoo dhufee jira. Waaw, odoo haasa'een xumuriin dhufee jira. Akkatti jechuudha. Dalagaatii hojjedhaa irraa argadhaa isiniin jechuu barbaada. Ani immoo odeeffannoo isinii kennuudhaafi malee yookiin immoo tajaajila yookiin immoo nama hojii kan hojjedhaa jedhee isin dirqisiisu akka hin taane hubachuu qabdu. Horaa bulaa deebanaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole liinkii gara YouTube jala argattu. YouTube Harbor Media Network jedhu jala dhaquudhaan kallattiidhaan argachuu dandeessu jechuudha. YouTubicha kana gadi cuqaasuun liinkii viidiyoo isaa jala viidiyoo jala ni seentu. Iddoo kana cuqaasuudhaan erga viidiyoo jala seentanii booda kuno linkiin as jalatti argattu jechuudha. Gadi tuqxu. Erga tuqxanii booda iddoo more jedhu kana tuqxu. More kan jedhu kana erga tuqxanii iddoo kanatti argattu jechuudha. Galatooma horaa bulaa deebanaa.